Tibuudhaan namichatti waraatamaa sangaraa gumuu barbaada. Ana fuutee moo? Si fuudhee. La. Ani haadha seenaa qalbii cabsuun barbaadu. Yoo barbaadde ofuma kan biraatti na gurguri malee maal gochaa na fuutaree asli kiyya. Kan biraatti na gurgurta malee barbaadde haadha seenaa irratti akka waa dabalaman hin barbaannu. Masaanuun jaalattu ati? La ana son taane haadha seenaa irratti masaanuu dabaluun barbaadu kanumaaf. Galatoome garuu sammuu firii na godhuu keetiif. Birrii keessaa baafattee? Wallahi asli booyitii waggaa jaaboo caalaa booyitiin dhengadda baay'ee waan ta'e hin beeku humna deemuu hin danda'u. Bakka waan natti bu'e hin beeku asli maal ta'e waan ta'e hin beeku wallahi. Birrii tiktookii keessaa baafattee dhengadda waliin si qaban? Naa dhumne takka dhibba takkaan buuti keessaan finne ammallee. Dhibba takkaan keessaa buuti? Wallahi nasrii bira finne itti barreesse dhibba takkaan arallee dhibba buufna borullee dhibba buufna. Mee maal jette si akkanuma fayyadamtanii? Mee natti mi'aaniin buusa uummatuma barreeffama beeku kana caala yoo ana wayyaa takka waa qabannaa natti mimee. Amma ajmaanin jira tikeetti illee muradha tikeettiin akka jaansanii miti kumaaf 900 muree. Tikeetti kumaaf 900 ta'e? Ayyaana jaanii. Amma ajmaanin jira. Ayyaana deemtu ture maal si jalliya? Maal si jalliya ayyaana deemaan deemi? Ayyaana osoo hin ta'in bara mana barumsaa cufatee miji alamaan tan. Namni kanaaf malee ayyaanni biraa jiraatiti miti yaa waan mure ka bakka sunis keessa na baay'ee Qidame halkan. Qidame bitaanii moo? Tikeetiin kuma dhibba lamaa jedhaa jira warri koomentii gabayaa jechuudha. Ani hin beeku kana amurallee sheessiraa jimaa fi ijoollee wayiitti gabayaa kan beektuu fi asli ma bar gabayaan hiyyeessatii fi tawarra wayyaa qabdu waliin bittu bar ana doorraa naaftee wayiin bitadhee hin barbaadan. Dubaay kan ammallee raafman hin jiru bar sheemaalii kunneen illee koomishinii malee namni Dubaay keessa socho'u. Amma dheengadda warri Dubaay itti guutaa fi galchaa fi ati jette namni amma mana banadhe mee namni mucaa san beektan jaagala labu. Aduma jala bar ummanni gisee akka gastirraa iyyuu kanan jiru bar asli kiyya wallahi akka gisee lafaan jiru bar ummanni. Dubaay kana keessa koomishinii malee socho'an hin jaani. Koomishinii nagaa sin gaafatani birri takka harka keettu malee. Wallahi. Izi amma isaanii dubbatanii agarsiisu bakka karaa sin agarsiisani. Maal nan agarsiifne bakka maali? Karaa tikeetii irraa muratanii fi karaa dirree xiyyaaraa kana. Tikeetii na muranii godha harkaan nagaan asli kiyya hin sodaatin haa ta'u yoo sodaatan barbaade ma hafanii yoo takka dafirratti illee qabaachuun dirqama yoo waa dubbatan waa baafatanii. Sodaatiin leenca kiyya sirraa dhaladhee. Simaafi ana waan lawwaanii. Omaan ta'u mana ayyitamaa yoo bakka lafetti illee akka keessanitti itti cabsinaan homa goota amshir. Amma eega sibira gaheen duu godhin sodaadhu amma. Wallaa dhuguma duraa sibira gahuutu iyyuu bar hagana namiidhe bar onneen tiyyan dadhabde. Akkasii bakka qidamee deema. Nama achina taqabbalullee hin qabu. Asli kiyya wallahi bakka kaleessa meeshaa kiyya ijoollee tiyya walitti qabee walitti xaraaqamee fiigee isinitti akka simbiraa funaanadha jee ijoolleen tiyya facaate wannan bakka kaadhe sun hunduun jiru hin beeku kaan inshallah yaa kara biyya tiyya gala rakkoon qabu nama na taqabbalullee baay'ee nan barbaachisu garuu haati barakaa ijoollee sii godhaa amshirii naan jedhanii manuma haadha barakaa sanuu nama nageessuu iyyuu hin beeku. Inshallah rabbiin keera. Haati barakaa marqa gurgurtusanii? Maarraa yaaddoo malee marqa itti galchitaadha. Itti maara koo qabeetina. Hin jirtu garuu isiin amma umraa deemtee jirti garuu ijoollee sii godhatte hin godhanillee ani hin beeku. Umraa deemanii? Umraa eda deemee naan jedhanii sagalee naa qabanii. Nu wajjin deeman umraa? Walla maalitti beekan asliyyee? Nu walti barsiise.
Lala duraanuma yamaanii boo miidiyaa kana irratti na dubbisan silkiidhaan duraanuma na dubbisan. Jaarsa qabdi ati barakatu bareeddu wayiiti bara. Bar nama guddaadha akka wanti nama sii oolu maal jechuu? Maal goona waa'ee jaarsisii? Nama guddaa simmeetiin qabu hin yaadire. Konka. Rabbi na gaggalaafate bada. Rabbi na ummata follow na taasisi mee sumaanuu ummata le follow na taasisi. Amma akkam goona jettareeti. Maal waan mantani nama haasofsiisa yeroo takka takka. Namni kanaaf si bira seenuuf haafa'ee firii ta'a wallaahi. Waanuma ani ijoollee iyyuu dagadhee akkam. Waa'eet. Ijoollee booyuu dagadhee akkam. Booyuu dhuftee duraati. Lakki ani ijoollee booyuu sanuu dagadhee jedhee bara lakki booyuu dagadhee hin jenne machee ijoolleetti jedha gachuu danda'u. Barasitu waan nama guddallee mahaa soofta jalliftee ruma biitti ta'e akii maal yeroo takka takka irratti nama irratti qaba waan namni. No jechuun bara maa gama dhugaati gaafadhe maa namni guddaan simmeetiin qabu hin nyaani. Papa kiyya anillee akkuma ati amma na azanteena sitti kana na dubbisan malee keessan beeku. Doositti bakka doo yaaddoo akka namni guddaan. Inni amma ka Dubaayii kana na dhaburra ka achiisan osoo na dhabdee dhiiftee waan kana baay'ee bareeda. Maal sitti fakkaata? Eegaa biyyaati. Ati barakaa baay'ee na jaalatte akkoon qabu. Ittiin dubbatu. Namni si jibbuun jiraate aslan yoo nama sitti areesii lolli ta'e malee. Baay'ee kana jibbuun lan jira. Ka osoo na arga ilkaan na yaasuuf ta'u meeqa jira. Hin danda'amu waan hin dandeenye maal hin danda'amu. Amma ati qidaamee galuuf jiroo? Jamiilaan si fuuture? Jamiilaan tam? Jamiilaa ta makiinaa qabdu akka sunillee gudduma. Sheeritti godhii fidimee hojii isii amma sirratti itti himaa naani loliin ati. Sheeritti godhii fidimee waan isiin hojjette sitti himaa. Sheeritti godhii fidi. Waan akkasii keessa hin jiru. Maal taate? Bakka dhiisi kamaa. Namni wayii bakka ati jirtu san irraa na dubbisee jechuun asliin akkuma miidiyaa irratti jiru kana jira lafatti jira uummata biraa yoo wal biratti argite gargaraanaa jira akkuma namni sunnatti mee as biratti natti jiran gaafsan garuu jechuun ani gaafsanillee akkanumatti homaan qabu namni wayii lakkoofsisii naa kennee ani waanallee taqabbaltuuf miti ani akka dalaaltanii barumsa dhabe kanaa miti araada dhaga bakka fedhe deema afaan danda'a waan ta'eef afaan gara lacha hatta Sumaalee haasa'ee ofirraa deebisa waan namni natti dhufe wanta ani sii barbaadee fi miidiyaa matti afaanuma ila bakkuma nama waa beektu nama beekamtii qabu namni namarra jira miree asli namni namarra waa beekasa namuma san bira na fiddee daa'ima kana akka isiin sagalee naa taasistee uummata bira akka dhageetti naa taatu jedhee miidiyaa adda addaa beeyta waan ta'eef si barbaade. Sargii qaba iftaanillee malee bakka maal jedhee si'aayin warraa dhiise. Maal akkoo qabaree sargii walirra ooluu danda'a amma waa iftaan sargii qabdi guyyaa san kanuma. La. Ani namuma ani hadaamatti yoo finfinnetti yoo bu'e asillee yoo deeme nama amaariffatti asoo amaariffuma deebisaa fi Sumaaleenyaallee yoo dhufe Sumaalema deebisaa fi Silxanyaallee yoo dhufe Silxanyaa deebisaa fi rakkoo miti biyyattii yatee gassa gala. Afaan ta'in beektaa? Isinummaan na gargaartanii daa'ima kiyya san argadheetiin isin keessa akka namatti dhaabachuu barbaada. Afaan Silxanyaan beektaa? Nan arrabsaniin deebisa ofirraa dhaabadhee afaan kiyya keessa laalu. Xanxanaa akka shaachumaa jiru afaan ta'in. Xanxanaa akka shaachumaa jiru. Xanxanaa akka shaan maaliin Silxanyaa miti barku xanxanaa akka shaan. Xanxanaa akka shaan maaliin dira xanxanaa akka shaan barati yookiin nagaa gaafadhu yookiin eessa deemta jedhi yookiin ati eenyu jedhi malee xanxanaa akka shaan dhayxee garaacha gaafachuu maal? Tashi bishii minaan baala jechumaa jechuudha. Bishii minaan baala? Bishii minaan baala. Ani si gaafadhuu mee? Ani beeku warani waan nama gaafachuu taatee waan caafii namni qabe san hin gaafatin qabu. Takka beeka malee hunda beeku. Maal godharee takka beeke maal si godha? Maali kun ka waan atti ergatu? Isi qabini harkaan gattaa gidee nama jinjiisu namarraa waan qabini hin danda'u boora. Ofirraa deebise. Akkuma biraan natti na hixa.
rakkoo keetti. Lola ofirra deebise. Mataan ayyaa. Kanaafuu inni jechuu barbaadu daa'imman tiyyatan ijaan argee takka du'aa sanuu beekee takka jiru san beekee qalbii takkaan bakka akka namaatti barbaada malee ebaluunatti haa dhufu ebaluunatti namni lakkiinullee boruna ilma obboleeyyan dhabna lakkiinullee adda keen dhalachuu dandeenya itti dhaqna namni jeenatti haa dhufu. Ijoollee dhabbeerota keetii jirtu.